Lagni Abbayyaa biyya keessaa burqaa tureef orma ta'e dachee Ijipt hektaara miiliyoona 5 ol ta'u misoomseera. Hidhaalee gurguddoo lama bishaan laga Abbayyaan guutan Ijiptiif irbaatas ibsaas ta'anii Ijipt uumama laga Abbayyaatii hanga jedhamutti geesseetti. Amma dafqa Itoophiyaanotaan lagni Abbayyaa dabareen biyya isaa tajaajiluu isa ga'ee luugama sadarkaa jalqabaa tolfatee biyya isaa keessa buluu eegaleera. Itti aanaa Daayirektara Inistituutii Teeknooloojii Yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Efreem Waaqjiran barnoota isaanii digrii lammaffaa Hydraulic Engineering yookaan dhimma bishaan irratti xiyyeeffachuun kan baratanii fi digrii sadaffaa isaanii qabachuudhaafis waraqaa qorannaa dhiyeessuun qofa kan isaan hafedha. Ijipt laga Abbayyaa maddisaa 80 ol Itoophiyaa keessa ta'e akka qabeenya dhuunfaa isheetti fayyadamaa akka turte dubbatu. Jireenya raabadaatti geeddaraniiru. Jarri bokkaan waggaatti milimeetira 300 caalan deemu. Garuu afaara yoo deemtan isa caala. Dogubaa jennee yaadnu kana. Kanaaf hidha ijaaruun hidha bishaanii guddaa ijaaruun jechuun maayini bishaan waggaa guutuu akka jiraatu humna akka maddisiisu jallisii akka hojjetu gochuudha. Ijipt jiruu fi jireenyi ishee marti laga Abbayyaa irratti kan bu'uureffatee ta'uu ibsa. Baroota hedduudhaaf olaantummaa dippiloomaasii dhimma kana ilaalchisee jiru olaantummaadhaan qabattee turteetti. Olaantummaa gama dippiloomaasiitiin qabattee turte kun harka ishee keessaa akka hin baaneefis Itoophiyaan tasgabbii argattee dhimma laga Abbayyaa fi hidha haaromsaa ajandaa ishee isa guddaa akka hin taasifneef daba garaagaraa oolaa turteetti. Kana hunda obsaan ilkaan ciniinnattee kan dabarte Itoophiyaan guutiinsa bishaanii sadarkaa jalqabaa Gibx sodaataa turte milkaa'inaan dhugoomsuudhaan madaallii dippiloomaasii gama tokko qofaan bakka gadi jigee turerraa ol qabu jalqabdeetti. Bishaan sun qabamee jechuun humna wayii dabaleeraaf dippiloomaasii Itoophiyaati. Humna wayii warri Misiriis kan sodaatan kana ture. Garuu amma humna guddaa waan argatteef Itoophiyaan akka durii harka ishee qabdee miccirtee waan gootu miti. Waan barbaadu waan gootu ranjirtu Misiriis ta'ee Ameerikaanis ta'e. Hojii itti fufuutu irra jira. Waan guddaan ijaarsisaati. Ijaarsisaa hojjetamee iddoo barbaachisaa gaafa ga'u eenyuyyuu dhufee rukuchuu hin danda'u. Filannoon kana booda qabdu marii miiljararraa ta'uu kan hubatte Gibx luka ishee tokkoon diida dhaabbachaas ta'u gara mariitti deebiteetti. Marii biyyaaleen sadan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisaa jiran kanarrattis Itoophiyaan waliigaltee dirqisiisaa keessaa akka hin galleef xiyyeeffannoon tarkaanfachuu qabdi jedhu gargaaraa Piroofeesar Efreem Waaqjiran. Karaa Itoophiyaatiin warri marii kana keessa jiranu kan beekuun irra jiru lakkoofsa akka amma kana kan jiru. Achi keessa galanii mallattoo dirqisiisaa gochuun booddee rakkinsaa waan badaadha waan kaasuu hin dandeenye. Iddoon hin jirretti Sudaaniif Misiriin walii mallatteessanii miti amma isa iyyuu eegaa jira jedhanii kan amma nu dirqisiisaa jiran. Iddoon hin jirretti kan iddoon hin jirretti immoo yoo mallatteessine maal ta'a? Waan guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaanis warri marii kana irratti hirmaatanu kana beekuutu irra jira lakkoofsa kana. Kan jedhu keessa waan galanatti fakkaatu. Marii waliigaltee kennanii fudhachuu irratti akka xiyyeeffatu eegamu kanarratti Gibxii fi Sudaan ijaarsi hidha haaromsaa isaaniifillee faayidaa akka qabaatu ni hubatus jedhameera. Amma indaa'um jaraaf koo hidhaan suni achi dhaqee siiltiinsaa dalaliinsaa siiltiin achi dhaqee kaanaalii cufee hidha jaraa cufee sanayyuu raambisa warra Sudaanitiif. An Sudaan gaziiraa irrigeeshin jedhamu sinaariidhaan hojjetu. Alla man daawwadhe dhaqee more than 30% cufameera. Saccoo jedhama. Saccoon asii ba'ee utaalee laga Abbayyaarraa ba'ee laga lafa qonnaa keessa galuutiyyuu boo'ee keessa dhaqee tuulamee boo'ee cufee harka 30 balleesseera. Suni amma inafa jechuudha. Hidhi haaromsaa hidha elektirika maddisiisuu ta'uu duubatti faayidaa fi carraan biyya keenyaatiif fidee dhufu waan amma tilmaamamuu olidha kan jedhan Piroofeesara Gargaaraa Efreem faayidaalee kanneen sirriitti hubatanii xumursiisuu piroojeektii kanarratti ciichuun barbaachisaa ta'a jedhu. Biyya jallisiin jiru hunda laalame fakkeenyaaf warra Hindoota laale biliyoonii 1.3 Chaayinaa biliyoonii 1.5 kun hundi sadiisaa Ijipt Misiriin maal qabdi bokkaa qabdi? Garuu jallisiidhaan jiraatu jechuudha. Kanaaf gara kana nu godha. Humna qabaanne indastiriin guddata. Indastiriin guddata jechuun faabrikaa sibiila baqsu dhufa. Faabrikaa motora hojjetu dhufa.
faabrikaa paampii hojjetutu dhufa jechuudha. Asitti paampii motora hojjechuu yoo dandeenye nuyi maal ta'a salphaadhaan spare part isaa argannee bituu hin dandeenya. Salphaadhaan dhaqnee suuqiidhaa bitnee dhufnee mana keenya gashinee paampii bitannee jallisii hojjechuu hin dandeenya jechuudha.